ulfaan kaayiroo dhufte namni shan simatee argitan namni isin dhungatin ni jira Oromoo warri jettan takka anatu dhungatame dhiira 99 anatu dhungatame Oromoo ragaanaa baha mee takka dhungatamteetti warri jettan tunis dirqa qabee hidhiisi tunis dirqa xiqqaa guddaan baala baajaajiin ni dhungata kara deemaan ni dhungata aadhafaati gimaataan isa sin gimaataan naan jettan argaa jirtanii sagalin shaaworii sin biratti galaa jira baran በጣም ጠረኔ ደስ የሚል አቺ ናቲ ፋጤ ነሚሸን ቀቤ ሀሌሌ ዱንገቴ አምዛ ጉዴዱዳ መነ እሙፍሮት ስሬረ ጊዜ ባል ሂነቅሲሳ ኤዳይሲን ኦፊቲ ጫንቴ ዱፍቴ ኡልፋ ፊንፊኔራ والله ጊዜ ተከጭንጭምታ ወይ ነገኘ እሙፍሮ መነ እሙፍሮቲ ኡልፋ ያሲስቴ ከንጀሩ ነገኘ ኦሮሞሲን warri nageenyi jettan takka daha Oromoo takka daha taabtaabii muna godha takka daha cimcimtaan nageenye isin aajifaate ulfa baasiste Hamzaan takka ittiin buune dhungachuu dhungateera Hamzaan garuu hin aleelle atuu hin aleelin ulfa siisan boossee maraattee kazzaan mana ummufrooti ulfasii of keessaa yaaste Hamzaan fuchuu didee Hamzaan ashitti xabbasee lafattarte hin mokkarti hin didee diyaasbooraa mokkarte haleelamtee finfinneetti haleelee sin fuudha jedheen abdii kenneef diyaasboorichi abdii kenneefi ilmootti caanee innis karaa Ameerikaatti deebi'e diyaasbooraan ti caanee tifeeka obaasee wal haleelaa bulanii quuffatanii achi ulfoofteetti ati faaxee ulfa kaayirootti dhuftee of keessaa yaaste takka jedha lama sadii malee Oromoo dubbiin jabaatte dubbiin haadha Faatiyaa jabaatte haati Faaxitillee icciti Faatiyaanis icciti haadha Faaxee gadi baasteerti sababii Hamzaan ishii dhiiseef gadi baasteerti jechuudha maal jettee gadi baaste icciti ishii ulfaan kaayiroo dhuftee biyyatti ulfaaftee achi as dhuftee mana haadha umufra olitti baafattee kanaaf ishii dhiisee jettee miidiyaa irratti olii akkaa jiru jechuudha. Wanta kanarraa wanti barattanii dhugaa dubbachuu fi waan gaarii osoo hin taane jechuun namni tokko waan irraa barata hiriyaa akkamii akka ta'e namni yeroo wal arrabsu waan akkamii waliin jedha akkasuma immoo waan hin taane kan waliin arrabsan walirraa barattu jedheeti yaada wanta kana jechuudha. Kanaafin viidiyicha kana fide jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenyi waaqayyoon haa baay'atu. Akkam jirtu ana bulettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoon jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyya faaratoota subscribe gochuu maamila keenya ta'e warra ta'aa jirtan galatoo maal fadhaa'e maal isin jechuu barbaadatanii dhugaa dubbachuu fi ijoollee kana namni hanguma fe'es ta'u wal beekumsa qofaa miti namni miidiyaa irratti walis hin beeka namoota baay'eetu isaan beekas ijoollee tana akkasuma immoo nama waliin nyaatanii guyyaa takka saatu lama waliin nyaatanii dhuganiidha garuu keessa waliis beekuu dhabuu danda'u beekus garuu tokko Jimmaa tokko Arsiidha baay'ee keessa walitti sagasuu hin beekanii miidiyaa irratti wal beekuu ta'uu danda'a garuu namni keessa waliillee yoo beeke waan badaa waan gaarii osoo garaatti qabatanii irra baay'ee bareedan ijoollee kana jechuudha. Kana wanta gaarillee wanta badaallee yoo garaatti qabatanii namatti tola jechuudha. Maaliif sababii isaas viidiyoonni kun akkuma amma hundi keenya lallaallu namoonni biyya keessattis ilaaluu danda'a. Wanta haati Faaxee jettus wanta Faatiyaan jettus hundum namaatu ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaaf haadha abbaan ofii obboleewwan ofii firoottan ofii hiriyoonni ofii ilaaluu danda'an jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namni dhugaa baqa ani maalitti kan jeewol nama bara kanarraa yoo gaafa irraa fagaatte wayyaa gaafa iccitii keetis beekee si odeessa gaafa iccitii keetis hin beekne immoo akkanumaa waan hin jirre sirra ka'a jechuudha. Garuu ijoolleen kun lamaanuyyuu ani hin tolchanii miti garuu miidiyaa irratti wal arrabsuun kun gaarii miti nama baay'eetu nama arga waan ta'eef yoo dhiira ta'an immoo walitti baaneetuma wal agarsiisutu irra bareedadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen tuni akkuma
argitanii waan waliin jedhanii wal arrabsan jechuudha walisii akkanii jechuudha haati faaxee ulfaan biyyaa dhuftee jettee isheen si yakkite tun immoo ulfa garaa baafattee jettee yakkite haati faaxee viidiyoo ishee isiniif fide jechuudha. Inna laa ijoollee lachuuyyuu akkasitti ol shakkaa jiru ol yakkaa jiru jechuudha. Kun maalidha? Dadhabbina sammuu isaaniiti isaan lachuuyyuu jechuudha. Dadhabbina sammuu isaaniiti malee ilmi namaa walloluu hin jira wallolanuu maaltu laayif irra taa'ee lab nama jechisiisa. Gaafa wallolanillee miidiyuma irratti gaafa araaramanillee miidiyuma irratti gootummaa isaanii hunda isaaniitu miidiyaa irratti hundumti namaayyuu jechuudha. Ijoollee kanarraa hin barte garuu gaafa soo lafatti walitti dhufanii haga naamati gootummaa isaanii jechuudha. Haadha bira dhaqanii haata akkas taate shiin akkas taate shiin akkasitti dhalte shiin akkas taate iccitii namaa hin beekan waan ta'eef osuma waanuma namaa kana dhiisanii kanuma ofii daldalan jechuudha. Ilmi namaa addunyaarraa gammoo akka hin jiraatu hin beeku garuu yakka guyyaa walitti yakka isaa deemanii walimaa deemu jechuudha dhugaa dubbachuu fi an akka gootti gaarii machiin jedha. Yaa si warri koomentii waan jettanii hin beeku maaliif shamarranuma hunduma amma jechuun ani faatiyaa garuu aarirree irraa hin qaba aarirree irraa qabaadhu garuu arraba akkasiisan wal arrabsuun gaarii miti. Maal irraa aartii jechuun keessa hin oolu viidiyoo darbe irratti illee dubbadheetan jira ishee irratti illee hojjedheetan jira jechuudha viidiyicha jechuudha. Wanti itti aaree obboloota koo nu arrabsite arraba ishii sun garuu homaan nurras hin jiru ittiin boonna malee itti hin qaanufne jechuudha. Garadummaa keenyas sarratanyaa keenyas ittiin boonna malee wanti nu xiqqeessu hin jiru jechuudha. Maalluun jettee nu arrabsite beektaniin sarratanyaa ittiin nu arrabsite jechuudha. Sarratanyaa gadariin jettee nu arrabsite jechuudha. Ijoollee qimamoochii mana madaame sababa saniif itti aare malee waan biraa nan beektu isheen beeku garuu namni qimamoochii mana madaamee tuqee bakka nama nafa kiyya kuteen irraa nyaatiin itti fakkaata dhugaas hin jedha jechuudha. Dhiiga kiyya daffa maaliif anis ishee keessaa qimamoochee mana madaamii keessaa ishee takkaadha. Ishee takka waan ta'eef na daffa odoo isheedha ta'uu baadhee yoo na daffa. Nam garuu nama gaafa mana namaa hojjetitu namaa beeka malee namni mana namaan hojjete namaan beeku. Kanaafiyyuu isheen akkas jettee nu arrabsite anaan qixxaa'uu fi anaan maalii ta'uu fi jette sadaqaan kadhannu kaanutu laayini irratti hin sadaqaa kadhachuurraa fayyaa qabna waaqayyo agalatuun fayyaa guutuu qabna hojjenne of jijjiirree maatii keenya jijjiirreeffataa jenne jechuudha. Eenyumaayyuu gabbaruu hin barbaannu nama nu gabbara nama gargaara malee namni nu gargaaru jechuudha. Waaqa agalatu gara distaanu waan barbaanne soo taane ittiin hin qaanufnu. Maaliif ittiin boona malee wanti nu qaanessu hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf micayyoo kana baqa erga duraanan jaaladha dhugaa dabbe erga na jibbisiiste jechuudha. Maaliif waan gaarii tokko gaafa namni si yaadu keessattuu ijoollee biyya shamarran biyya arabaa kana namni tuqee nama leenca tuqe baqa nama qeerrasaaf leenca tuqe jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif nu cuxxan taanaan nuti hin dandeenyu jechuudha. Dhiiga keenya nu daffa akkatti jirru nuti beeka waan ta'eef. Innaattiin boonnammoo isa gaafa rakkinaa hunduyyuu qimamoochee mana madaamii jedhee nu yaama garuu gaafa moochi garagaranii garadii maalii jedhanii nu arrabsu jechuudha. Kanaaf micoo kanatti aare malee ani waan ishee beekullee miti jechuudha. Garuu sababa saniif na aarsite baqa na jibbisiiste jechuudha. Nama tokko gaafa itti aartu inni si jibbisiisa baqa jecha hin taane yoo afaan sanii bahe jechuudha. Yookaan nu gabbarti yookaan nu arrabsiti. Inni akkasis niin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf ijoolleen kun lachuuyyuu garuu akka keetti gaariin goone isin gaarii gootan getta garuu immoo haanattu keessaati faatiyaan dhugaa isin jedhan sababa kanaaf aarirraa qabaaf faatiyaa sababa kanaaf aarirraa qabaaf haati faatiyaa naxxe naqammallee keessaa gootitti arsii teenyaa hin qabna akkasitti si ariitee si galchite kaa na sodaadha du'a jette ganaa sii gooti itti aanaan mallee.